Washington irraa oduun beem shakkii tokko malee murtii sadhumaa mirkaneessee jira. Taphni siyaasaa fi doorsisaa amma raawwatee jira. Amma kana soo sibiila qofaam Dooniin Waraanaa Ameerikaa ishee guddoo fi sodaachistu USS Abraham Lincoln humna waraanaa ishee guutuu qabattee baa giddu galeessaa seentee jirti. Kun oduu barame miti, kun jijjiirama seenaati. Garuu wanti addunyaa raasaa jiru dhufiinsa doonii kanaa qofa miti, deebii Teeraan irraa kennameedha. Yeroo humna guddaa akkasii argan biyyoonni baay'een ni rifatu, ni hollatu. Iraan garuu faallaa kanaatiin ofitti amanamummaa adda ta'een as baatee jirti. Ameerikaan doonii ishee marsitee dhaabdee ulaagaa marii Iraaniif dhiyeessitee jirti. Iraan marii kana kuffisuun sadarkaa waraanaa 4 kan humna Ameerikaa kanaa cabsuun diriirsitee jirti. Ameerikaan gama isheetiin kaartaa waraanaa diriirsuun kallattii sadiin Iraaniin marsaa jirti. Haala qabatamaa ergaa Dooniin Lincoln giddu galeessaa geessee booda mudatee dabalatee qophii waraanaa fi xiinxalaa bilisaa qabannee dhiyaannee jirra. Tiraamp gama isaatiin Senariyoo Venezuela Iraan irratti fayyadamuuf doonii isaa fayyadamee Iraaniin cufuuf karoorfatee jira. Tarsiimoon Venezuela ittiinuudhaan Iraan irratti ni milkaa'aa gaaffii jedhuuf haga xumuraatti yoo dhaggeeffattan deebisaa ofumaa keessaniin deebisuu ni dandeessu. Qophii keenyaam like gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Gaa xumuraam qophii keenyaatiin turtii gaarii. Washington irraa oduun beem shakkii tokko malee murtii sadhumaa mirkaneessee jira. Taphni siyaasaa fi doorsisaa amma raawwatee jira. Amma kana soo sibiila qofaam. Dooniin Waraanaa Ameerikaa ishee guddoo fi sodaachistu USS Abraham Lincoln humna waraanaa ishee guutuu qabattee baa giddu galeessaa seenteetti. Kun oduu barame miti, kun jijjiirama seenaati. Ajajni Pentaagoon irraa beem itti nageenya naannoo sanaa tiksuuf dhufne jedhus ije Iraanii fi ije addunyaa garuu wanta biraa argaa jira. Dooniin kun kophaa isheen dhufne magaalaa waraanaa guutuutu galaana irra dhufe. Xiyyaarota waraanaa 80 ol meeshaalee niwukileeraa fi loltoota 10,000 hedduu baattee qarqara daangaa Iraanitti siquun ishee sa'aatiin dubbii darbeera jechuu fakkaata. Garuu wanta addunyaa raasaa jiru dhufiinsa doonii kanaa qofa miti, deebii Teeraan irraa kennameedha. Yeroo humna guddaa akkasii argan biyyoonni baay'een ni rifatu, ni hollatu. Garuu Iraan faallaa kanaatiin ofitti amanamummaa adda ta'een as baatee jirti. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baaqayin miidiyaa fuuldura dhaabbatee ija isaan addunyaa keessa ilaalaam waan tokko labsee. Nuti kana duraam waraana keessa darbinee jirra. Har'as deebii gaa qabnaam. Yoo nu tuqxan deebiin keenyaam aarii qofa osoo hin taane kan nama gaabbisiisuu fi kan nama dhukkubsu ta'a jedha. Kun jecha laafaa miti, jecha Tarsiimoo Waraanaati. Asirratti seenaa daggatame tokko duubatti deebinee yaadachuun dirqama. Sababiin isaa onneen Iraan har'aa kun eessaa akka dhufe nama hubachiisa. Waggaa tokko duubatti yeroo deebinu baatii waxabajjii bara 2025 waraana guyyaa 12 ture kan Israa'elii fi Ameerikaan wal ta'uun Iraan irratti bananii turan sanaam yaadadha. Yeroo sanatti hayyoonni waraanaa hedduun Iraan ni cabdi, sirni ishee ni kufa jechuun tilmaamanii turan. Haa ta'u malee dhugaan lafarra jiru faallaatiin. Iraan waraana sana keessatti teeknooloojii ishee qaruu fi humna ishee dhokkataa baasuun diina ishee jilbeenfachiistee baate. Har'a Iraan yeroo dubbattu nuti Iraan ishee bara durii miti, muuxannoo waraanaa waxabajjii 2025 sanarraa barannee jirra. Har'a dachaan cimnee jirra jetti. Kun ergaa waraanaa sammuu kan Ameerikaan akka dogoggoraa lammataa hin hojjenneem akeekkachiisudha. Haalli lafarra jiru garuu waraana qawwee qofaatti hin daangeffamne. Iraan har'aa waraana makaa keessaa akka jirtu beeksisee jirti. Torbanoota darban keessaa oduun tokko miidiyaalee warra dhiyaarraa faca'ee ture. Ministeerri Iraan Abbaas Araghchii fi ergamaan Ameerikaa dhoksaan mari'achaa jiru, ergaa walii dabarsaa jiru jedhamee odeeffame. Har'a Iraan oduu kanaam ifatti yaaluun kiyyoo dippiloomaasii sana kuttee gattee jirti.
nuti diina keenya waliin iccitii hin qabnu ergaan dhokotaas hin jiru wanti jiru ifadhaam yoo nu tuqxan ebeddatuum isin eeggata jettiin kun Ameerikaa karaa hundaan hulaa itti cufee jira amma filannoon jiru lama qofaam yookaan waraanaam yookaan ammoo duubatti deebuudha yeroo Iraan keessaa sagaleen gootummaa dhagahamu Tel Aviv keessaa immoo dhiphina guddaatu jira Ameerikaa fi Israa'el waan tokko sodaatu Dooniin Abraham Lincoln sun osoo lola hin jalqabiin dursitee misaa'ila ishee haayipaarsooniikii ta'an sanatti fayyadamuun doonii kana galaana irratti haleeluu dandeessi jedhanii yaaduun sodaan kun lafaa kee miti Iraan dandeettii kanaam akka qabdoom waraana bara 2025 irratti agarsiistee jirti kanaafidhaam humni qilleensaa Israa'el har'a of eeggannoo olaanaa irra kan jiru xiyyaaronni Israa'el F-35 daqiiqaa tokkoof illee mootora hin dhaamsine qophii fi eeggannoo guddaa irra jiru biyyoonni naannoo ba'a giddu galeessaa kanneen akka Saudi Arabiyaa fi Emiratii Arabaa balaa kana sodaachuun nageenyi keenyaam walqabataadhaam balaan Iraan irra ga'e nunis nu gubaa jechaa jiru kun ammoo Iraaniin kophaa ishee osoo hin taane deeggarsa naannoo akka qabaattu kan mul'isudha yeroo ammaa kanaam dambaliin galaana ba'a giddu galeessaa calliinsa sodaachisaa keessa jira gama tokkoon USS Abraham Lincoln magaalaan sibiila Ameerikaa teknooloojii fi humna ishee mana hin jedhamne qabattee gama biraatiin Iraan muuxannoo waraanaam onnee hin dheessinee fi misaa'ilota dhukkubsootaan qabachuun lafa jalaan gidduun ammoo sodaa fi dhiphina Israa'el addunyaan hundiim afuura ishee qabattee eenyutu dura jalqabaa jettee eegaa jirti Lincoln immoo misaa'ila Iraan taphni siyaasaa dhumee jira taphni dhugaan eegalamee jira wanti daqiiqaa muraasaa boodatoom seenaa jaarraa kanaam jijjiiruu danda'a garuu yeroo dooniin Abraham Lincoln qarqara galaanaatti siqxuum Waashingtan irraa ergaan biraa dhagaamee jira ergaan kun garuu kan nama burjaajessuudha gama tokkoon Ameerikaan furtuu qabattee gama biraattiin ammoo nuti mariidhaaf banaadha Iraan yoo barbaadde haasa'uu dandeenya jetti qondaallam Ameerikaa tokko iccitii kana yeroo saaxilu Iraan ulaagaalee nuti barbaannu sirriitti beekti jedhee jira ulaagaaleen kun maali gaazexaan Iraan Khoraasaan jedhamu galmee iccitii Ameerikaan dhiyeessite kanaam saaxilee jira wanta Ameerikaan gaafatte marii osoo hin taane harka kennachuudha ulaagaalee kana ilaalaa tokkoffaan piroojektota niwukileeraa hundaa cufuu fi yuuraaniyeemii kuufattan hundaa dhibbeentaa 60 geem dabalatee nuuf kennu lammaffaan misaa'ilota baalaastikii keessan hundaa lakkoofsa isaanii fi fageenya isaan barriisan gadi xiqqeessu sadaffaan gargaarsaa gareewwan akka Hizbullaa fi Hamaasiif gootan dhaabuu fi Hizbullaa hiikkachiisu inni dhumaa Israa'eliin akka biyyaatti beekamtii kennuudha herregaam ulaagaaleen kun Iraaniif marii osoo hin taane waraqaa du'aa mallatteessuudha Tiraamp doonii waraanaa kana fayyadamuu hin barbaadu garuu yoo dirqamne ni goona jedha atoo malee seenaan dhiigaa tokko sammuu Iraan keessa deemaa jira bara darbee baatii waxabajjii keessaa Ameerikaan akkuma amma gochaa jirtu kanam jalqaba marii jettee ittaan sun loltoota guurtee dhumarratti ammoo buufataalee niwukileeraa Iraan irratti haleellaa bantee har'a Senariyoo yookaan taateen sun irra deebi'amaa jira dooniin dhufee jira mariinis dhufee jira ittaan sun dhukaasamoo maaltu mudata Iraan garuu shira kana dursitee hubattee jirti Ayatollah Ali Khamenei hogganaan olaanaa Iraan sodaachisa Ameerikaa kanaam waraana sammuu jechuun tuffatee yoo dogoggortanii tarkaanfii waraanaa nurratti fudhatan waan isaa Ameerikaadhaaf badiisaa maa hordofsiisa jedha Hidduun warraaqsa Iraan immoo ifatti kaartaa waraana lafa kaa'ee jira marii ulaagaa salphinaam of keessaa qabu hin fudhannu yoo waraana filattaan buufataalee fi dantaan Ameerikaa naannoo kana jiru hundi xiyyeeffannoo misaa'ilaa keenyataa qondaalli Iraan tokko Reuters wajjin yeroo haasa'u jecha tokkoon dubbii guduunfee haleellaan kamiyyuu waraana guutuudha amma Waashingtan ulaagaalee ishee tarreessitee Iraan ammoo marii salphinaa diddee dooniin Lincoln ammoo gidduu kana dhaabbattee jirti Ameerikaan bakkoo furtuu irra kaa'in si eegaa jira jetti Iraan ammoo ani furtuu sana kutee natuufan qophaa'e jetti haalli isaa marii fakkaataa garuu fooliin isaa dhiigadha yeroo ammaa kana ba'a giddu galeessaa keessatti sa'aatiin marii dhumee sa'aatiin murtoo dhiyaachaa jira magaaleen lafarra jiran yoo ilaalle filannoo waraanaa ammaa mata duree haasaa qofa osoo hin taane gara qophii qabatamaatti jijjiiramee jira mallattoon jalqabaaf inni sodaachisaan sochii doonii waraanaa Ameerikaa USS Abraham Lincolniiti hayyoonni waraanaa lixaa fi Israa'el akka xiinxalaniiti dooniin kun yeroo kana gara naannoo kanaa deebi'uun isaa agarsiisaaf yookaan doorsisa qofaaf miti
isheen pilaatfoormii yookaan bu'uura waraanaatiin. Dooniin kun yeroo tokkotti waa sadii gochuu danda'a. Ofirraa ittisuun, haleellaa qiyyaafatee raawwachuuf waraana bal'aa deeggaruun. Kanaaf fedhateedhaan dhufiinsa doonii kanaa akka sarara diimaa darbuutti kan lakkoofte. Garuu wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu deebii sammuu Iraan kenniteedha. Yaadaam osoo dooniin Ameerikaa galaanarra dhiyaachaa jirtu giddu galeessa magaalaa Teheraan addabaabaayii Inqilaab keessatti Iraan biilboordii yookaan gabatee beeksisaa guddaa tokko fannistee jirti. Suuraan gabatee kanarra jiru suuraa doonii waraanaa Ameerikaa kan ibiddaan gubachaa jirtu. Kun ergaa uummata keessoo kakaasuuf qofa osoo hin taane ergaa Ameerikaaf darbedha. Dooniin keessan guddoollee yoo taate nuti akka bobaa ibiddaa qofaatti ilaalla jechuudha. Kun waraana sammuu isaa sadarkaa olaanaati. Tarsiimoo kana keessatti qoonni Israa'el maleedha. Hayyoonni akka jedhanitti Israa'el waraana kana kallattiin hin hooggantu. Garuu gahee sadii taphatti. Tokkoffaan ija yookaan intelligensii akka Misaa'elee Iraanitti dhokatee Ameerikaatti agarsiisu. Lammaffaa gaachana Misaa'elota Iraan samiirraan kuffisu. Sadaffaan haleellaa deeggarsaa yoo waraanni bal'atee Israa'el humna ishee fayyadamtee taargeetii murtaa'e qofa rukutti. Iraan garuu callistee hin teenye. Akka qorannoo dhaabbilee waraanaa Middle East Institute mul'isutti Iraan waraana kanaaf sadarkaa 4 qopheeffatteetti. Kuni barnoota waraanaa guddaadha. Sadarkaan tokkoffaa haleellaa wal makaa. Iraan waraana kana akkaataa isaatiin fudhattu waraana guutuu jetti. Kanaafuu misaa'ila baalastikii, diroonii fi dooniiwwan saffisaa 10,000 qabdu wal faana gadhiisi. Tooftaan ishee humnaan liqimsuu jedhama. Raadarii doonii Ameerikaa baay'ina misaa'ilaatiin dhiphisuun akka inni dogoggoru gochuu dandeessi. Sadarkaan lammaffaa buufataalee dadhabsiisu. Iraan doonii qofa rukuttu buufataalee Ameerikaa fi loojistikii ishee rukutti. Kaayyoon ishee waraanni kun saffisaa fi qulqulluu akka hin taane gochuuf gara waraana dheeraa fi qaaliitti jijjiiruudha. Ameerikaan yoo waraanni dheeratee fi qaalee ni dadhabdi jettee amanti. Sadarkaan sadaffaa ulaa diinagdee. Ulaa Hormuz Iraan kana cufuu baattus sodaachisuu qofaan gatii bobaa addunyaa samii tuqsiisuu dandeessi. Dooniiwwan daldalaa muraasa qabuun yookaan miidhuun dooniiwwan akka qaaloo gooti. Kun Ameerikaa irratti dhiibbaa diinagdee addunyaa uumaa. Sadarkaan afuraffaa marsaa ibiddaadha. Kun isaa yoo ta'u Iraan waraana kana qofaa ishee hin gootu. Yemen irraa Huusii galaana diimaa cufuun Iraaqii fi Siiriyaa keessaa gareewwan hidhatan buufata Ameerikaa rukutu. Iraan yoo anaan tuqxaan abbaa giddu galeessaa guutuun goba jetti. Amma Waashingtan meeshaa waraanaa ishee dhiyeessitee jirti. Iraan ammoo seeneffama gootummaa fi badiisaa qopheeffatteetti. Biyyoonni naannoo sanaa sodaa baqattootaaf balaa waraanaatiin dhiphachaa jiru. Lamma lafarra jiru akka namoota lamaan kan beenzilaam ofitti naqanii laayitarii qabatanii wal eegaa jiraniiti. Eenyutu jalqaba qabsiisa? Ameerikaan gama isheetiin haasaa nagaa dhiistee kaartaa waraanaa diriirsitee jirti. Gabaasni haaraan Map of US Military Assets yookaan kaartaa qabeenyaa waraana Ameerikaa jedhu humna Ameerikaan naannoo sana toltee saaxilee jira. Mee kaartaa kanaa haa dubbisnu. Ameerikaan Iraaniin kallattii sadiin marsitee jirti. Tokkoffaan galaanarraa. Kaartaa kanarratti kan nuti arginu humna galaanaa isa sodaatamaadha. Dooniin Abraham Lincoln qarqara galaanaa Arabiyaa geessee jirti. Isheen kophaa ishee miti. Dooniiwwan barbadeessituu sadii fi dooniiwwan gargaarsaa sadii of cinaa qabdi. Garuu icciitiin guddaan galaana jala jira. Gabaasni kun akka mul'isutti dooniiwwan nuukileeraa lama kanneen misaa'ila kruuzii dhibbaan lakkaa'amu baatan bishaan jala dhokatanii ija isaanii Iraan irra godhanii jiru. Kana malees baariin keessaa buufata humna shanaffaa Ameerikaatu jira. Asitti loltoonni 9,000 fi dooniiwwan xixiqqoon kan boombii galaanaa qulqulleessan qophiirra jiru. Kana jechuun Ameerikaan yoo Iraan karaa Hormuz cuftee nuti humna kanaan bannaa jechuu isheeti. Lammaffaan qilleensarraa. Ameerikaan samii baa giddu galeessaa kan manaa fi qeesheetti fayyadamti. Buufata Al-Hudeed kan Qatar jiru dhawiirsuu waraanaa isa guddaadha. Achitti loltoonni 10,000 fi xiyyaaronni waraanaa gurguddoon qubatanii jiru. Achirraa ka'uun xiyyaaronni F-50 fi B-52 samii Iraan irra naannoof daqiiqaa muraasa qofaa isaan gaafata. Icciitiin guddaan ammoo B-2 Spirit Bomberiidha. Xiyyaaronni ija raadaraatiin mul'anne kun Ameerikaa irraa kaanii qilleensarraa bobaa guuttachaa dhufanii buufataalee nuukileeraa Iraan rukutuuf dandeettii qabu. Bara 2025 keessa xiyyaaronni 7 qofti
boombii bunkeer buuster 14 buusuun fajala gadi seenanii buufata Iraan akka barbadeessan seenaan ni yaadatam. Har'as xiyyaaronni kun qophiirra jiru. Sadaffaan lafarraan galaanaa fi samii qofa miti Ameerikaan lafarraanis Iraaniin marsaa ibiddaa keessa galchiteetti. Kuwait, Saudi Arabiyaa, Joordaan, Iraaqii fi Siiriyaa keessaa buufataalee gurguddoo qabdi. Loltoonni kumaatamaan lakkaaman meeshaalee ittisaa qilleensaa paatiriyootii fi misaa'elotaa lafaa gara lafaa hidhatanii daangaa Iraan irraa kiiloomeetira muraasa qofaam fagaatanii qophaa'anii jiru. Tooftaan ammaa kun garuu kan duraarraa adda. Ameerikaan tooftaa haaraa fayyadamaa jirti. Xiyyaaronni fi meeshaaleen waraanaa bakka tokkotti kuufaman iddoo adda addaatti faca'anii buufataalee xixiqqoo hedduurra qubatu. Kun immoo misaa'illi Iraan bakka tokko rukutee akka humna Ameerikaa hin laamsheessineef tooftaa ammayyaawaa diina burjaajessuudha. Egaa kaartaa miilitariyaa seetis kanaam walitti qabnee yoo ilaallu wanti hubannu tokko qofaam Ameerikaan waraanaaf qophoofteetti. Galaanarraa dooniiwwan niwukileeraa, samiirraa xiyyaarota bituu, lafarraan ammoo buufataalee naannoo sana marsan. Garuu Iraan kana hundaa argitee harkaam hin kennine. Faallaa kanaatiin Iraan baay'inni meeshaa keessanii nunnaasisu. Nuti lafa kana beeknaam, galaana kanas beeknaam, du'aas hin sodaannu jechuun deebiste. Garuu waan tokko ifaa ta'u Washington kiyyoo haaraa diriirsitee jirti. Akka gabaasni miidiyaalee Israa'el I-24 News saaxileetti Donald Tiraamp karoora Senariyoo Venezuela jedhamu Iraan irratti raawwachuuf qophaa'ee jira. Senariyoon Venezuela maalidha? Bara durii Ameerikaan mootummaa Venezuela kuffisuuf dooniiwwan isheetti marsuun boba'aan biyyattii akka hin gurguramne uummanni akka beeloo fi mootummaa irratti akka ka'u gootee turte. Tarsiimoon sun hudhanii ajjeesuu jedhama. Har'as Tiraamp mata duree dhiibbaa olaanaa jedhuun doonii USS Abraham Lincoln fayyadamee karaa boba'aa Iraan cufuuf karoorfataa jira. Garuu wanti Ameerikaan dagattee guddaan tokko jira. Iraan Venezuela miti. Venezuelaan misaa'ilaa hypersonikiin qabdu ture. Venezuelaan hulaa Hormuz hin qabdu ture. Venezuelaan diroonii diinaa barbadeessuu hin qabdu ture. Tarsiimoon Tiraamp kun dogoggoraa herregaa guddaa of keessaa qaba. Yoo Ameerikaan doonii ishee fayyadamtee boba'aa Iraan cuftee Iraan harka kennadhe jetteen teessu. Faallaa kanaatiin Iraan boba'aa addunyaa hundanii cufti. Iraan humna waraanaa galaanarraa fi misaa'ilota ishee fayyadamtee yoo boba'aan koom hin gurguramuti kan eenyuyyuu karaa kana hin darbu jechuun yoo murteessite dinagdeen addunyaa guyyaa tokkotti kufa. Kanaafuu Iraaniin Venezuela gochuuf yaaluun biddaan taphachuu ta'a. Haa ta'u malee Pentaagoon qophii ishee xumurtee jirti. Akka gabaasaa miidiyaaleetti Ameerikaan qophii teeknikaa fi waraanaa isa dhumaa gootee jirti. Dooniin Lincoln iddoo qabatteetti. Xiyyaaronni waraanaa isaanii shaakala isaa guddaa raawwatanii jiru. Amma wanti hafe tokko qofaam mallattoo Tiraamp maddii oduu basaasotaa akka jirutti ajajni waraanaa sa'aatii kamiyyuu darbuu danda'a. Egaa Tiraamp Venezuela lammaffaa uumuuf yaadaa jira. Iraan ammoo kun Venezuela miti kun qabrii diinaati jechuun deebisaa jirti. Sibiilli walitti dhiyaateera. Dooniin qarqara Geesseetti harki furtuurra jira. Ameerikaan dogoggora sinaanii hojjetti moo onnee Iraan kana sodaattee duubatti deebiti. Wanti dhufuuf jiru addunyaa kan raasotaa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaa xumuraa qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.